أهلن نبونسته بقى جمدن ورين تيروتا ورين كيسو ما هو درجوني أما لغا رفتن سنغالي أورمون كوتا كوتا تكامي سربا كوتا كوتا تكاوني برتي شاغويس راغاتاس غاباتاس غودا ني بارسيس نميچيو ارتيس ني بارسيس نوندا ولاغاس جيماس واندا بارسيس نميچيو شاكشا غوسيس نيچو اما هندي شمرتenya yo tekkishuma jechuudha morma kana faa tekkishuu akka dandeenye osuma fireendiisi yoo haa wariyaansi hadhatu osuma jala booyu hiree isillee gubde hiree isillee ni toltu bar osuma deemtu boodarra hiree isillee kashlabbee taatechi baate hiree hajaalatu isillee gubde boodarra dulacha dhamaa tokkotti gad deebitee heeru. Ejarra rawan bet, hada tanin bet, ogun tak kama hada dan jalan akas bet ye. Nate nana tame vina boji tenam boji ame vina boji tenam boji ame vi. Nate nana tame vina boji tenam boji ame vina boji. Amma duba asrar of tani wacun malba social media kanarra. Asi demani aci nudi sani maro fulani. Arraboda warri lafa dhufa haadhaa akka warra nu dura darbe yoo nuti keessa turre dhiisuu qaban goonguma dhiisuu qaban. Bulee ora Oromoon kun badu miilali lammiin koo akka ni bareedu Oromoon komooti gabrumaan siif safuutti naaf jiraatte ilgaafu gonkumaa lukkuun. Ijarraa isin beenaan fuudha. Ijarraa beeku baannaan dhiisaa kadhaa. Bakka dhiirti hadhatamu jirra malee bakka shamarran hadhannu hin jiru. Kanalaa qubsanii ammanaa baddalu wayyoo maalan jedhaa. Misirroonni baagaatti geessan ila keessanii itti gaammanneerra. Goodni kun wanni adda isa godhuun Faranjii fuudhee jira, Paakistaanii fuudhee jira, ni jira hedduu jira. Garuu kana maaltu adda godhe? Biyya shamarran keessa qaalii, biyya dhiirtii addunyaa kanarraa bakki dhiirtii itti baay'ee eessa? Indiyaa. Bakka dhiirtii itti baay'attu kaan shamarran isii xiqqoodhaa addunyaa kanarraa Indiyaa. Biyya ammaas jaalaltii keessatti uumamte biyya hawa Adam bakka Adam yoo Adam jettan keessatti abbaan nama hundaa jechuun keessatti awwaalame. Biyya hawaa fi Adamitti wal harkatan. Biyya sanii fuudhuun isaa waan ajaa'ibatti dhuboos wanni kana alaa hin dhabne injifannoo. Artiistiin sirba qeenxee shaggituu shawaa jechuun hawaasatti gadi bahee jaalalaa fi beekamtii guddaa argatee ture har'a komiidhaan miidiyaan jeeqame. Artiist Guutuu Abarraa afaaniin shaggituu shawaa jechuun kaaraaktara artiistoota duriin jaalatamummaa guddaa argate kun guyyaa kaleessaa garuu waan addaatiin hawaasatti gadi bahee jira. Qarree Oromootti duumessaa'ee qarree Hindiitti roobuu isaa maddi Aljaziiraa irraa qulqullaa'ee ifa ba'eetii jira. Qeerroon Oromoo bagatti cabsite gumabaas Abarraa yemmuu jedhan qarreewwan Oromoo ammoo nu riqicha godhatee nurra tarkaanfatee Hindii fuudhe jechuun baayikoot Guutuu Abarraa jechuun hiriira bahuutti jiru. Irra hedduun hawaasaatis fiilmii Hindiin jaalala baratee qarree Oromoo fuuchoon jalqabumayyuu cubbuu jaalala irratti hojjechuudha jechuun mormiin itti fufee jiraachuun beekameera. Nutis asumaanuu afaan Hindiitiin Guutuu Abarraaf keessaa heetikee jechuun ergaa baga gammadee dabarsineefii jirra. Xiiqiin damma caala mi'oofti jedhee kan Oromoon mammaaku ture. Harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha xiiqiin damma caala mi'aayyuu isinitti agarsiifne jirra. Isin kadhannee dadhabne dhiisaa gattaa faaxeewwan keenya dhiisaa gattaa qarreewwan keenya dhiisaa numa isiniif wayya karaa saba biraa indee mana isiniin jenna isin kadhannee dadhabne. Amma kunoo akkuma asirratti agartanu Faranjiif Neepaalii fi Paakistaaniidhaaf Hindii furannee dhufuu eegallee jirra. Maal feddu
eenyutu miidhama qarreewwan tokko asirraa fi Facebook irraa gubachaa jiranii wanti tokko wanti isin gubo hin jiru isin kadhannee turre akka nam tokko dhiisaa tasgabbaa jiraadha jechuudhaan isin kadhannee dudne turre amma isin diddanii naannuti taraa keenyatti dabarfannee jirra eenyurraa jammare yoo jettan faranjirraa jammarlee beel dabarfannee andi dabarfannee jirra maal fiddu ganaa gubattu kanaafu gubachuu keessaniin dura tasgabbaa'u isin barbaachisa qillaalaa xinxin xalaati sana booddee itti waliif gallasnin jechuun barbaada dhageessaniittu haxeewwan keenya rabbi obsa isiniif akennu jecha amma kan nu hafe araba waan ta'eedhaaf araba immoo next time an isinii fideen dhufa kanaafu obsa isiniif akennu jechuu malee carraa biraa yookaan waan isiniin jennu hin qabnu turtii gaarii qabaadha. Bule ora Oromoon kona badu Milali lamine ko akkani bareedu Oromoon ko mooti gabrumaan siif safumaatti naaf jiraatte Ilgaabbu gonkumaa lukkuun Shamarran teenya maal jenni gaafa duratti Bangaalee maal waan tortora garaasi hanqanaa tana heerumtee ijoollee gayyaaftu maali awwa dhiisaa wanni kun hin taane dhiisaa jennaan maal jenni beektaa? Isin jaalalan beeytan dhiirti Oromoo jaalalan beeytu kanaafuu nuti namoota nu jaalatu kanneen akkanaa hawaa namaa godhu funduuqa nama geeffatu kana irra nu wayyaa akkas jechaa turan akkasii. Mechi seenaati indiin meerumaati namni tokko yoo isin jechuun namummaan tokko isin keessaa yoo indiin heerume numaa isiniif quunaa'oo akkasii walaawwaluu dhiisaa dhiirti Oromoo takka hogguus jaaladhe jette hayyamaa fi kana ta'uu baannaan qabsoon itti